Eela garaa kootii isaan ittiin madaa'e godaannisa keessa kootii. Naannoo Oromiyaatti dhaladhee guddadhe. Umuriin koo mana barumsaatiif yeroo ga'utti maatiin koo gara mana barumsa naannoo keenya jiruutti na galchan. Anis barumsa koottan fufe. Barattuu baay'ee cimtuun ture. Barumsa koo baay'een jaalladha. Baay'een qo'adhas. Barumsa koorraan kan hafe wanta natti hir'ate kamirrayyuu ija koon kaawwadhu. Kaayyoo koo gara fuulduraatti karaa dheeraa achi fageessuuf fuulduratti ilaala. Barattuu cimtuu ta'ee har'a baradhee boru sadarkaa gaariirra ga'ee argamudha hawwiin koo. Yeroo umuriin koo waggaa 17 ga'utti maatiin koo barnoota koo dhiisee akkan heerumuu fi yaada naa kaasanii turan. Namoonni hedduun gaa'ilaaf na barbaaduu jalqaban. Namoonni na argan, namoonni maatii koo beekan, barsiisonni koo, hiriyoonni wajjin baradhu dargaggoonni baay'ee gaa'ilaan akka isaan wajjin dhaabbadhuudhaaf baay'ee na barbaadu. Na kuffisuudhaaf sababa gaa'ilaatiin yaalii hedduutu godhama. Ani garuu yaada akkan gaa'ila dhaabbadhuuf maatii koorraa naa dhufes ta'ee karaa garaa garaatiin yaadni akkan gaa'ila dhaabbadhuuf naa dhiyaatu gurra kootti iyyuu hin seenu ture. Gaa'ila kan jedhu sammuu koo keessatti iyyuu hin barreeffamne. Kaayyoon koo, hawwiin koo, yaadni koo guddaan barnoota koo qofa. Xiyyeeffannoon ani barnoota kootii qabu hedduu olaanaadha. Baay'een dubbisa. Barattuu baay'ee cimtuus hin ture. Maatiin koo akkan gaa'ila dhaabbadhuu fi namoota gaa'ila kan dhaabbadhu barbaadanii gara maatii kootii dhufanii keessummeessuudhaaf maatiin koo fedha guddaa qabu. Anis yaada isaanii fudhadhee tole jedheenii barnoota koo dhiisee akkan gara gaa'ilaatti galuu fi yaaliin maatiin koo hin goone hin jiru. Takkaa na lolaa, takkaa na sossobaa, takkaa na gorsaa yaalii hedduu godhan. Ani garuu wanti maatiin koo naan jedhan sun gurra kootti iyyuu hin seenu. Dhagahuu hin barbaadu. Tasumayyuu gaa'ila kan jiru sammuu koo keessa waan hin jirreef waan maatiin koo naan jedhan kana hiikumti isaayyuu naaf hin galu ture. Hiiki naaf galu yoo jiraate hiika baradhee sadarkaa gaariirra ga'uu qofa. Maatiin koo karaa isaaniitiin yaalii hedduu godhanii ani yaada isaanii fudhachuu waan hin dideef firoottan keenya, hiriyoota koo fi namoota ollaa keenyaa baay'ee natti erganii akka na gorsan. Gara gaa'ilaatti akkan galuuf yaada koo akka kakaasanii hedduu godhaa turan. Ani garuu yaada nama tokkooyyuu fudhachuu hin dandeenye. Hin barbaannes. Barnoota koo irraa du'a yoo ta'e malee homtuu gargar nan baasuun jedheen. Maatiin akkan ilma isaaniitti heerumuudhaaf gara maatii kootii dhufanis. Ilma keenyatti haa heerumtuu malee nu bira teesseeyyuu barnoota ishii itti fufuu dandeessi jedhu hedduun isaanii. Garuu namoota barnoota isaanii addaan kutanii hiriyoota shaamarranii gara gaa'ilaatti galan keessaa. Egaa gaa'ilatti galanii nama barnoota itti fufan eenyuyyuu hin argine. Hundumti isaaniiyyuu mul'ata isaan keessa jiru ibsaa gaanii keessaa godhanii ukkaamsanii kaayyoon isaanii inni isaan gara dheeraatti ilaalaa turanii jalaa gabaabbatee gola keessatti ol deebi'anii haadha mucaa ta'anii mana keessatti hafan. Isaan kana waan hin arguuf iyyuu jechoota har'a namoonni naan jedhaniin lapheen koo amanuu hin dandeenye. Fudhachuus hin barbaanne. Lakki jedheen dide. Barnoota koon baradhaa kanaan alatti dhimma gaa'ilaa keessa yaada koo galchuu hin barbaadu jedheen maatii koos namoota hedduus ofirraa fincilaan ture. Dhumarra garuu yaadni maatii koo irraa naaf dhiyaate hedduu na gaddisiise. Maatiin koo yaada keenya hin fudhattu taanaan ofiin buluu barbaadda taanaan baay'ee sitti dadhabnee si guddisneerra. Har'a garuu harka keenya keessaa ba'uu barbaadda yoo ta'e nuti ilmoo keenya siin jechuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu dirqama yaada keenya fudhattee heerumuu qabda naan jedhan. Ani garuu nan dide. Maatiin koo yoo narraa adda ba'anii ani ilmoo isaanii ta'uu na kaadaniyyuu barnoota koo baradhee galma ga'eera taanaan anaaf waan guddaadha jedheen maatii koo waan naan jedhan sanatti fudhachuu nan dide. Booda keessa maatiin koo nuti gargaarsa siif goonu tokkollee sirraa dhaabna. Nu wajjinis akka barbaadetti yaada mataa keetiitiin jiraatte mana keenya jiraachuu nu wajjin jiraachuu hin dandeessu. Mana barumsaa deemtee galtee mana keenya taa'uu hin dandeessu naan jedhan.
Haa ta'uyyuu malee ammas yaadni maatii koorraa naa ka'e kun abdii na kutachiisuu hin dandeenye. Lafa kamiyyuu taa'ee rakkina kamiyyuu keessa jiraadhee barnoota koo yoon baradhe lafa gaarii akkan ga'u maatiin koo har'aa gaa'ela yoon qabadhe waan natti boqotan isaanitti fakkaate boru baradhee sadarkaa guddaarra yoon ga'e ofis jijjiiree isaaniifis wanta gaarii godhe sana isaarra yaadan caalaa natti boqotu jedhee waan hin abdadhuuf yaadni maatii koorraa naaf ka'e abdii na kutachiisuu hin dandeenye. Toleen jedheen mana keessan hin jiraadhu. Ilmoota keessan ta'uu koos na kaadaa garuu barumsa koorraa adda ba'uu hin danda'u jedheen. Adaadaan koo magaalaa Finfinnee keessa jirti turte. Duraan dhaqee ishee argee hin beeku. Isheen garuu darbitee nu bira dhufti. Anis isheedhaaf bilbileen barumsa koo barachuudhaaf dirqama ishee bira dhaquu akkan qabuun itti hime. Isheenis kottuu naan jette. Magaalaa Finfinnee adaadaa koo bira yeroon deemu jireenyi isheen jiraattu ana miti isheedhaaf iyyuu gaariin ture. Isheen hojii guyyaa hojjettee abbaan manaa ishees hojii guyyaa hojjeteetu ilmoo isaanii jiraachisu. Ofii isaanii gargaaru malee jiruu isaan irraa hafee hin qaban turan. Ani immoo dabalataan ba'aa isaan irratti ta'uun baay'eedhuma sammuu kootti ulfaate. Anis adaadaa kootii fi yaada tokkoon kaase. Mana namaa galee hojii hojjechaa barnoota koo halkan akkan itti fufuu fi naa barbaadeen jedheen. Isheenis yaadni kun ishee gammachiisee otoo hin ta'in fedhiidhuma koo guutuudhaaf jecha tolee naan jette. Mana namaa naa barbaaddee mana nama tokkoo na galchite. Anis guyyaa hojii hojjetaan halkan barnoota koo nan baradhaan ture. Dubartiin ani bira jiru sun dubartii baay'ee hammaattu turte. Bishaan maa lafatti cuba jetti. Hojiinis baay'ee tokko ni baay'ata. Mana keessummaan itti baay'atudha. Namoota hedduutu mana sana keessatti gala. Guyyaa baay'ee hojii hojjechaa ooleen osoo nan sa'aatiin meeqa akka ta'e hin beekin sa'aatiin barnoota kootii ga'a. Anis dafee uffata koo jijjiirradheen gara mana barumsaa deema. Naannoon nan itti galu sun baay'ee dukkanaadha. Baay'ee nama sodaachisa. Anis akkasumattiin haala ulfaataa sana keessatti mana barumsaa koo nan deema. Achis nan gala. Ijoollonni akka koo halkan baratanii namni naannoo keenyatti galan hin jiran. Deemsa daqiiqaa 5 kan ta'u asfaaltii irraa goree qofaa koon dukkana keessa deema. Naannoo sanatti dargaggoonni tokko bakkee irra deemu. Baay'ee nama sodaachisu. Yeroo tokko sodaarraan kan ka'e lapheen koo baay'ee na dhaata. Jilbi koo na laafa. Baay'ee sodaadha. Haa ta'uyyuu malee isaan qabadhee maatii koorraa gargar ba'ee barnoota koo sodaa kanaan adda kutuu akkan hin qabne waan hin murteesseef hunduma isaayyuu injifadheen barumsa koo itti fufe. Yeroo tokko mana barumsaa taa'een yeroon galuu bakkee irratti lafa dukkanaa'aa sanatti maaltu narra ga'aa jedheen baay'ee yaadda. Sammuun koo baay'ee na dhiphata. Haa ta'uyyuu malee kan inni ittiin abdii ofitti godhee of jajjabeessu barumsa kooti. Kanaan immoo sodaadhaan barnoota koorraa gargar ba'uu hin qabu. Maatii koorraa sababa barnoota kootiin gargar ba'eera waan ta'eef amma immoo sodaadhaan barnoota koorraa gargar hin ba'u. Akkasumatti hin baradha jedheen of amansiisa. Manni nan itti galu suni dargaggoota lamatu kan fira isaanii isaan biratti gala ture. Tokko hojjetaa mootummaati. Inni tokko immoo barataadha. Dubartittiin lafa hojii isheetii gaafa deemtu dargaggoonni sun darbanii guyyaa sa'aatii isaanii malee mana dhufu. Mooraa keessa anuma qofatu oola. Namoonni kireeffatanis warra kaan barattoota warra kaan immoo hojjettoota mootummaati. Isaan bakka hojii isaanii deemu guyyaa mana hin oolan. Ana qofatu mana oola. Sa'aatii laaqanaatti warri manaa hin dhufu laaqana isaanii nyaatanii deemu. Galgala deebi'anii galu. Dargaggoonni lamaan sun garuu inni baratus yeroo tokko sa'aatii barnoota isaatii addaan kuteetu mana dhufa. Inni hojjetaa mootummaas darbee hin dhufa. Baay'een sodaadha. Guyyaa dargaggoota lamaan sana sodaadha. Galgala immoo
dukkana naannoo keenyaa jiru sana dargaggoota naannoo sana deddeeman hin sodaadha. Sammuun koo baay'ee na dhiphachuu jalqabe. Dubartittiin gaafa manatti deebite waanuma argitee ilaalteetu baay'ee na lolti. Baay'ee sammuu koo oltii ol ta'e. Dhiphinarraan kan ka'e yeroo tokko mataan koo baay'ee na dhukkuba. Anis kana hundumaa obsee hin danda'e. Dargaggoonni galgala naannoo dukkanaa sana keessa olii gad deddeeman yeroo nani mana barumsaatii deebi'u baay'ee na rifachiisu, na arrabsu. Utuun baay'ee sodaadhuun yoomin mana ga'a jedhee kana furri koo na cite gara manaa gala. Garuu kana hundumaa obsaan hin danda'a. Yeroo tokko dubartittiin sababa hojiitiif bakkee biraa guyyaa 3 deemte. Dargaggoota lamaan sana keessaa inni hojjetaa mootummaa ilma obboleessa isheetii ture. Baay'ee jaallatti. Obboleessa tokkicha qabdi, innis ilma tokkicha qaba. Ishee biratti gala. Baay'ee jaallatti lubbuu ishee kennitiif. Waan inni jedhu hundumaan gootiif. Innis yeroo isheen bakka biraa deemtu guyyaa dhufee baay'ee tokko na sodaachisa. Ganama tokko garuu bakkuma ciisu ture. Lafa hojii isaatii hin deemne. Maaliif akka inni manatti hafinaaf hin galle? Amma namni hundumtuu gibbii keessaa yaa'ee dhumee bakka hojii isaatii inni baratu mana barumsa isaatii deemutti inni ciisaatuma ture. Baay'een sodaadhe. Lapheen koo na dha'ate. Harki koo na ullate, qaamni koo hundumtuu maaliif mana oolee jedhee. Namni tokkoyyuu mana keessa hin turre. Ana qofa isa qofa ture. Amma namni hundumtuu mana keessaa yaa'ee dhumee aniif inni qoftee hafnutti ciisaa ture. Isa booda na waamee bishaan naa fidi naan jedhe. Anis bishaan geessee fi utuu harki koo na ullatu hafuura koo baafachuutu hin dadhabuun durayyuu baay'ee tokko haalli isaa kun waan natti hin tolleef baay'ee waan sodaadhuuf baay'ee sodaa guddaa keessa ta'een gara kilaasii isaatii bishaan geessee fi deeme. Innis bishaan echaan harkaa fuudhee xarapheezaarra kaa'ee harka koo na qabe. Na gadhiisuu dide. Na gadhiisi jedhee harka ba'uudhaaf yaalii gidduu godhe. Achi ka'ee afaan koo kaamsee na qabe. Wanta barbaadu narratti raawwate. Baay'een gadde. Waan hin dubbadhu naan wallaale. Dubbatteetta yoo ta'e sin ajjeesa naan jedhe. Namni tokkollee baruu hin qabu naan jedhe. Yoon dubbadhee fi na ajjeesa jedheen sodaadhe. Yoon dhiisee fi miidhaa ulfaataan narra ga'e. Sababa kanaatiin torbee tokkoof dhukkubsadheera. Dubartittiin guyyaa 5 booda gara manaatti deebitee yeroo galtu fuulli koo hundumtuu gubatee nan bu'aa ture halkanii guyyaa. Baay'ees na dhukkubee ture. Maal taate jettee na gaafatte. Dubbachuudhaaf isa waanan sodaadheef omaan dubbannu waan taaneen isheedhaan jedhe. Yeroo muraasa booda garuu baay'ee na dhukkubee waan tureef gara mana yaalaa na geessite. Mana yaalaa yeroo deemnu garuu wanta hin yaadnetu ta'e. Ani waan uumamu jira jedhee uumaayyuu sammuu kootti yaadne. Gadda guddaa keessa galee waanan tureef. Mana yaalaatti na ilaalanii yoo jedhanii ulfoofteetti ittiin jedhan. Isheenis baay'ee tokko iyyitee eessaa fidde naan jette. Ilma obboleessa isheetii kan mana isheetti galuu akka ta'in wanta inni narratti raawwate hundumayyuu isheetti hime. Isheenis kana tasumayyuu dhaga'uun barbaadu. Maqaa isaa balleessuufi naan jette. Mana barumsaatii fiddee halkan waan deemtuuf malee ilmi obboleessa kootii kana hin godhu naan jette. Baay'ee na lolte. Afaan kee qabadhu. Kana namni tokkoyyuu dhaga'uu hin qabu. Maqaa koonyaatiin, maqaa mucaasin nyaatiin. Dafiitii waan qabdu gurradhuutii uffata kee fudhadhu mana kootii bahi naan jette. Gadi na ari'atte. Garan itti adeemu tokkollee hin qabu. Maatii koorraa sababanii heeruma didee barnoota koon baradha jedheef gargar ba'eera. Manan itti galetti miidhaan ulfaataan kun narra ga'eera. Adaadaa kootti yoo nimetti maatiin kun dhaga'u. Maal jedheen salphina kana baadhee ija maatii kootiitti deema. Har'ammoo eessan dhaqa. Baay'ee tokkoon gadda guddaa keessa gale.
jireenyi koo hundumtuu natti dukkanaa'e. Kaayyoon ani qabadhee jiru hundumtiyyuu akka baala mukaa goggogee narraa harca'e. Garan itti adeemu dhabe. Achi ba'ee mana isheetii guyyaa 2 barandaa namaan bule. Guyyaa 3ffaatti dubartii bakkee irra teessee biddeen gurgurtu tokkon arge. Isheetti siqeen ishee cina oole. Isheenis maal akkan ta'e na gaafatte. Waan narra ga'e hundumayyuu jettanii. Yeroo muraasaa fi wanta nan hojjedhu kana hojjettee na wajjin jiraattaa naan jette. Toleen jedheen. Ishee wajjiniin nan ture. Yeroo muraasa booda haalli isheen itti jirtus baay'ee jireenya gadi bu'aadha waan ta'eef natti jijjiiramaa dhufte. Anis garaan koo guddataa dhufe. Maatiin koo garuu bakka nani jiru hin beekan. Adaadaan koos bakka nani jiru hin beektu. Namni tokkoyyuu bakka nani jiru hin beeku. Ani garuu jireenya ulfaataa keessan jiraadha. Dubartittiin akka nan ishee biraa deemu gootuyyuu garan itti adeemu isheedhaan ala waan hin qabneef ishee sossobeetuman ishee wajjiniin jiraachuu jalqabe. Dubartittiin sunis yeroo garaan koo guddataa adeemu da'uudhaaf yeroo dhiyaadhutti baay'ee natti jijjiiramaa dhufte. Akka nan ishee biraa ba'uufis jabeessitee natti himte. Haati mana isheetti kireessan tokko jiru. Isaan immoo haala nan keessa jiru na argu turan. Waa'ee koos yeroo tokko yoo na gaafatanii waa'ee kootan hima. Gaafa dubartiin suni of biraa na baasuu ishee itti himu. Kottu ana bira taa'ii amma deessutti aniyyuu sin gargaaraa naan jennaan gara isaaniitti siqe. Achumatti hin da'e. Yeroon ji'a 9 ga'utti isaanumti haala hundumaa naaf mijeessanii carraa biraa waan hin qabnee fi gara biyya Arabaa akkan deemu na godhan. Ammaaf Dubaay hin jira. Mucaan koo haadhuma sana bira jira. Waan hin hojjedhus achumattan erga. Mucaa koos gargaaraan jira. Garuu haala kamiyyuu ta'u jireenyi kaleessaa sun darbeera. Har'a of danda'een mucaa koos gargaaraa jira. Boruttis of danda'ee akkan jiraadhu nan amana. Garuu madaa keessa kootii godaanni sanatti mallatteeffamee dubartii ta'uu kootiin madaan fayyine keessa kootii qabu eenyutu naaf hubata. Anillee har'aa carraa argadhee of danda'ee hojjechaan jira. Kan akka koo dubartoota ta'an immoo baay'een isaanii godaannisaa hin fayyine keessa isaaniitii kan qaban. Sammuu isaaniitti dhibee ta'ee kan hafe. Namatti machuudhaaf maqaa isaaniitiif kan sodaatan. Doorsifamanii, dirqisiifamanii balaan kan isaanirra ga'e miidhaman. Hedduu isaaniitu jiru. Dubartii ta'uu isaanii qofaanii nama hedduudhaan kan ari'ataman. Yoo mana namaatti galanii ni sodaatu. Halkan qofaa deemuun sodaatu. Guyyaa qofaa deemuun sodaatu. Iddoo hundumattuu waan dubartii ta'an qofaa fi sodaa naasuu keessa kan jiraatan. Miidhaan akka kootii irra kan ga'e immoo kan kana caalu balaatu narra ga'a. Maqaa kootu badaa. Namatu na jibbaa. Namatu na tuffataa kan jedhanii dhofkatanii eela garaa isaaniitii qaban baay'ee isaaniitu jiru. Anarraa dhiirota hedduu irratti haaloo ba'uu nan barbaadan ture. Garuu hin barbaanne nan dhiise. Karaa gaariitiin dubartoota akka koo godaannisa keessa isaaniitii qabanii keessi isaanii heela'e jajjabeessuu lafa isaanitti kufanii kaasuun qaba malee dhiirota dubartoota irratti miidhaa geessisan bineensatti ta'anii miidhee harka koo cubbuutti galchuu
Yaada koo cubbuutti galchuu hin barbaadu. Dubartiin haadha kan kutaa qaama ishiitii qooddatee keessaa bahee dhiirri. Dubartiin haadha akka shaamaa iftee kan karaa jireenyaa namatti agarsiiftu. Dubartiin haadha kan gammachuu namaaf taatu. Garuu miidhaan dubartoota irra ga'uu daraan kan lakkoofsa hin qabnedha. Baay'een isaanii sababa miidhaan humna isaaniitii oliin dirqisiifamanii irra ga'uu fi lubbuu isaanii kan balleessanii lakkoofsa hin qaban. Sababa dubartii ta'anii fi baratanii kaayyoo isaaniitti milkaa'uu kan dadhaban baay'ee isaaniitu jiru. Utuu kaayyoo guddaa ofii irraa qabanii, utuu mul'ata guddaa baatanii, ol deebi'anii gola keessatti kan hafanii lakkoofsa hin qaban. Dirqisiifamanii balaan isaanirra ga'ee, keessi isaanii madaa'ee, yeroo hundumaa bu'aa gaddaa kan jiraatan lakkoofsa hin qaban. Dubartiidhaaf garuu miidhaa kana hundumayyuu eenyutu hubate? Balaa sababa dubartii ta'uu isheetiin irra ga'u kana eenyutu hubatedha? Biyyaa yoo baatuun sodaatti, biyya keessa yoo jiraattuun sodaatti, in argatamti sababa dubartii taateef. Namoonni balaa kana geessisan, namoonni dubartii irratti miidhaa humnaa olii kana raawwatan seera isa kamtu qabee isaan adabe? Seera isa kamtu isaan barbaade? Ofii isaaniitii akka barbaadanitti yaada isaanii irratti raawwatanii nagaatti jiraatu. Dubartiin garuu utubduu biyyaati. Dubartiin haadha dhiiraati. Dubartiin haadha manaa dhiiraati. Ishii qaama isaa taate, lafee isaa keessaa kan baate. Dhiiruma kanatu deebi'ee garuu dubartii miidha. Dhiironni baay'een haadha koo nan jaaladha jedhu. Gaafa maqaa isaanii haadha isaanii dha'anii lafee isaaniitu hollata. Jechoota ittiin haadha isaanii ibsan wallaalu. Garuu achi garagalanii dubartii dirqisiisanii balaarra geessisu. Sababa fedhii foonii isaanii wajjin dabarsuu barbaadan qofaaf lubbuu ishii baasu. 3-4 ta'anii dubartii tokkitti dirqisiisanii gudeedu. Isaan kunuma nyaatuma dhuguma jiraatu. Eenyutu isaan barbaade seeratti isaan dhiyeesse? Miidhaa dhoskaatti dubartii irra ga'uuf itti gaafatamaan eenyu? Waaqayyoo qofti guyyaa tokkoon farada malee. Dubartii ta'uu ishiitiin madeeffamtee madaa baattee kan jiraattu, arrabsamaa kan jiraattu baay'eetu jira. Miidhaa ishee eenyu hubate? Sababa ishiin duuriyyee taateef. Yoo ulfooftee kunoo intallee biluu jedhanii qubatti qabu. Yoo isheen dirqisiifamtee gudeedamte jedhanii ishee gudeedamte jedhanii qubatti qabu. Obboleessi ni luuf, abbaan ni luuf, firri ni luuf, inni kaan dabarsee ishee kennuudhaaf qarshii guurrata. Isheetti nyaatee isheetti dhuga. Eenyutu dubartiidhaaf fila? Eenyutu dubartiidhaaf fila? Dubartiin garuu leenca. Dhiira leenca lubbuu baasu kan jilbeeffachiisu dubartiidha. Bulchaa biyyaasaa namoota miliyoonaan lakkaa'aman hoogganuu kan harka keessa galfatu dubartiidha. Garuu namoota yaada xiqqoo fi sammuun isaanii qulfii hedduutiin dirqisiifamtee balaan yaadamneef saaxilamtee keessi ishii kan madeeffamus dubartiidha. Gaafa biyyaa baatee biyya ormaa keessatti balaan hedduun irra ga'u eenyutu rakkoo ishii hubateef? Dubartii waan taateef mana namaa keessatti biyya ormaatti miidhamaa jirti eenyutu jedheen? Irrunuma ishii ilaalaniitu akka waan ishiin of to'achuu dadhabdeetti qubatti qabanii itti kolfu. Dubartoota biyya Arabaa keessa jiran
gaafa isaanii balaan meeqa isaanirra ga'u. Dhiirota isaan hin beekneen gaafa isaan dirqisiifamanii balaan isaanirra ga'u. Isheetti kolfu suura ishee olii gadoof qubatti qabu malee eenyutu sababa dubartii taatee fi miidhamaa jirti eenyutu jedheen. Maatii ishee gaddaafi, hiriyoota ishee gaddaafi, fira ishee gaddaafi.